بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا برتوتا مدرسة بلال برتوتا دمي قبي يوكين أحرفا يوك دندي أمتي بفا فيديو خنان سنف سالبسو لخنوتي يالو هرا خنبرنو قبي تربا قفادا إسانس gama mirgaatti kan argamu aliif jedhamee jalatti barreeffame gadi butaa lakkoofsa tokko fakkaatu kana kan amma diimaan irra jiru jechuudha. Inni kuni aliif jedhama. Ka itti aanee lammaffaa irratti argamu baa jedhama. Okko akka caa oromootti ta'ee garuu ol garagalee jalaa tuqaa qabu kuni baa jedhama jechuudha. Ka sadaffaa kanuma akka baatti taa'ee gubbaa irraa nuqxaa lama qabu kun immoo taa jedhama. Kasadaffa ka akkuma taatti taa'ee garuu nuqxaa isaadha gara gubbaatti tuqaa sadi qabu kun immoo saa jedhama. Kan immoo akka mataa wayii fakkaatu yookiin akka caatti taa'ee gubbaarraa gara duubaatti deebisatu walakkaadha tuqaa qabu kun immoo jiim jedhama. jiimuma fakkaatee asitti immoo ka nuqxaa yookiin tuqaa tokkollee hin qabne haa jedhama. Kan nuqxaa tokko gubbaan qabu kun immoo haa jedhama. Egaa qubee kana torban jechuudha kan nuti barannu aliif baa taa saa jiim haa haa kana torban haa haa jiim saa taa baa aliif jettanii garanattis olii gadittis keessa deemtanii sammuutti akka abbacaadaatti haffazuudha kan sin qabdanii qubee itti aanu bifuma kanaan inshaallah bifa gaggabaabaadhaan ka wajjin hin deemnuu fi ka wajjin barannu tahaa. Egaa yoo ifatee asumatti isiniif dhaaba. sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.